kun fonkenna yoo dandame akka gabbayu isayyoo akka isaa barbaadatu gabbaye yoo dandafame moodu mucaan kun daddafe akka biyya gal alla ke namni ciisatu hundu bakka qadara rabbi itti fide waa'ee namicha rabichallee dagadda waa'ee mallaqa sanillee dagadda akka mucaan dafee nu bayu godha mucaan rakkoo miti barka kaaremeetira dhibba afurtama ko birriitti qobar waan mineeta kan genne bittee fi meereetti yaartee suuqii bintee bantee fi jireenya kee oofadhu jettaan maaliif birrii araba raga guru yaani namni achitti raamaya obboleewwan kiyya maal taata achi keessa taa'ee raamayee birrii maal godha yoo fayyaan hin jiran haguma jiru kanatti fayyaan haa jiraatu. Asli amma wanni maayirratti wanni joo barbaade yeroo takka baasuma baasuu danda'e kara lachuutu dhaabbataan ta'e irraa bu'aara waan ta'eef keessaa boofanii ilaa wanti godhamuu qabu wanti si jiraatan ammaa guutuun isaa sirriidha. Ammoo mucaa sana achi gadi baasuuf akkuma hamma Muniir jedhee gara konsilaa yookaan gara imbaasiitiin alatti nama dhuunfaadhaan hin danda'amu. Sababni isaa maali? Birrii isa inni mana yaalaa sanatti birrii 200,000 hamma Kamaal jedhe hamma mallatteessanii nutu kaffalaa jedhanii mucaa sana achi gadi baasu. Jarriin namni dhuunfaan nagee amma fakkeenyaaf Najiib osoo ka'ee dhaqee mataa isaatiin waan kana mallatteessi gaafa jedhanii qaamaa isaa kennee mallatteessa waan ta'eef 200,000 fi waa jedhamu sana kaffaluun dirqama ta'a waan ta'eef mucaa sana kan achi baasuu danda'u jara embaasiiti. Gaaras baanu godanas buunu. Ammoo gama gurbaa gargaaruutiin gama keenyaan akka hawaasaatti waan hamma gaafatame hamma lafas haa ta'u waan qabnurraas gargaaru haa ta'u akkuma hamma abdiin jedhee yoo illee jarri sun didane gama keenyaan ofii keenyarraa waan qabnurraa kennine mucaa kanaaf jireenya isaa gara fuulduraa gochuun dirqama keenya ta'a waan ta'eef isa kanarratti dubbatanii gaariidha. Hamma fakkeenyaaf jaratu gurguratee maarree waan jedhatan amma mucaan kun harka jaraa jira jaallannus jibbinus harkuma jara konsilaa sana harkuma jara embaasii sana jira waan ta'eef mucaa sana gama achii baasan irratti tattaafachuun dirqama. Ammoo isa ammaa kana wanti jedhamaaru jira wanti gara gama gamanaa haasaa Kamaal amma dubbates dhimmi mucaa sana akka inni achi gadi bahuuf wanti godhamaa ture baay'eedha. Garuu immoo jarumti shurtaa baharaa jarri dhimma isaa kana hordofaaranuu afaan lama yeroo jarri dubbatantu jira. Ani qaamaan hordofaan ture waan kana tarii ofii kootii keessatti hirmaadhee sababa ani ofii kootii waraqaa dhabe bakka sana dhaquu baadhus waan achi dhufu guutuusaa dhaggeeffataan ture dhagahaas tureera. Ammoo afaan jaraas lama waan ta'eef takka nurratti asaabamaa jedhu abbaan qabeenyaa sun wanti inni baasiin inni itti baase kun nurratti asaabamaa isa kana kaffalaarra waan ta'eef birrii guddaa isinii kaffaluu dandeenyu jedhan. Gama tokkoon immoo jarri shurtaa sunis nutu asaba malee isaabii isaa nutu asaba wanti wal keessaa qabna waan ta'eef isaabii isaa nutu asaba moo walii galtanii jettan gara jaarsaatii walirraa fudhaa yoo moo walii galuu dadhabdanii gama seeraatiin nutu irraa fudhaa jedhani. Afaan jaraa lama ta'ee jara kan harkaa is bade malee jarri kunis jaallatanii miti waan ta'eef asumaan jalqabuma dubbiidhaa jara takkas godhe ittanii jara kanarra sin kaayinaa isin jechuun barbaadaa rooba guddaan roobaaraa ulfaadhaa fayyataa sagaleen koo hedduu asiis waan ta'eef. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee anillee waan hin beeku takka irraan takka dubbadhaa Muniir Obsimee Saudi Arabiyaa tana keessatti mucaan kun amma akka dubbatanitti 200,000 riyaala gaafatanii ja'anii mana hidhaa san keessaa gabbaasanii gara biyyaa galchuudhaaf. Ammoo mucaan kun ammaan tana qabamee jechaa jiranii qabamuu mucaadhaa kun an akka nama tokkotti akka jaalibsatti formaata jeetii yaada. Maaliif jennaan achi keessaa gabbaasanii maallaqa san kafaluu didanii namuu gamana wal dhahee sa'aatii danaa kana dheeressaa jiran. Sa'aatii ammaa kana keessatti Saudi Arabiyaan gisee nama qabdee ijoolleen galaa jirti amma guyyaa 2 guyyaa 3 irra caaltu. Torbaan namni eegu hin jiru. Ijoolleen nu bira qabamaa jirti bakka hundaa qabamaa jirti torbaan eegsisaan jiran. Amma galchaa jiran. Mucaan kun qabamuun yoonii fi guyyaa 2 guyyaa 3 keessa gara biyyaa galchan formaata mucaa kanaaf ite jeetii yaadan. Ammoo wanni godhuu qabdan mucaan madaa sanirraa qorsuudhaaf dawaa ga'e warri gartee muqiimaa warri gartee qaamaa qabu achi dhalaawu dawaa geessanii fi keessa wallaanaadha. Mucaan akka kara biyyaa galu haa ta'u achitti haa wallaanamu achitti haa gargaaramu achi keessaa gabbaafnaa kana dhiisaadhaan jaan akka nama tokkotti akka jaalibsatti maaliif jennaan mucaan qabamuun formaata. Mucaan kun ammaas nama madaawaadhaan nama gartee hamiilli isaa irra hin jirre shortaalleen gara laaftii fi inni galchiti. Senegalee kanaafi achi keessaa gabbaafnaa miti. Ammuma mana hidhaa sanuu seenuun maallaqa irraa kafalaadha gara biyyaa galchannaaf maallaqa guddaa nu gaafatee jaanii namuu wal qabee maraamartoo waliin godhaa jiran mukaan meerataa jiran. Kana keessaa rabbiin formaata fidee mana midhaa eege geesse mana hidhaan turan ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtu Kamaalillee gaafachuu dandeessan warri Saudi Arabiyaa jiru hawaas gubbaa warri jirtanillee dubbachuu dandeessan. Guyyaa 2-3 nama galchaa jiran nama fayyaa qabu.
Kanaaf mucaa guyyaa lama sadii keessa yoo nu golchani waan bareedaadha. Furmaata gaariidha. Kanaaf mucaa biyya qollaanaan jedha. Achi keessaa gabba'u haqa barbaannaa dhiisa. Mucaan galuudha. Haqni isaa kabiraatii miti. Haadha abbaa biratti galu ilma Oromoon sanboodhaan haa wallaantu waan mucaan barbaadu Oromoon haa gootuuf hin jaalaka kiyyatti. Kastii keessatti sitti mi'een ture. Waan xiqqoo tokko argannaan uummanni kun mucaa kana ni qabsiisa dabarsee mootummaaf kenna. Madaa guddaa kana miti namni madaa martee waraaname mootummaan hanga wanta tokkotti bahutti fuuchuu hin dandeessu. Kun waan beekamaadha. Dhugaadha Kamaal sodaachuu danda'a. Otuun hiccitii kana baasee dubbate itti duulanii qabsiisanii rakkoo hamaadhaaf isa saaxiluu danda'u. Namni immoo ofiifis yaadaa nama bira dhaabbata. Amma Rabbiin haqa mucaa kanaa baasu. Nama cubbuu mucaa kana irratti dalagee dhugaa isaa dhoksee dhiiga isaa lola'e dhiiga saree godhe kana cubbuun kun mana isaatti isaan agalu. Ammoo nuti akka nama tokkootti gargaarsa isaaf malu waan nurraa eegamu sagantaa guddaa tokko qabannee ni goona. Wanni kana achi goonullee waan jiru natti hin fakkaatu. Waan nama shakkisiisu miti gurguramuun mucaa kanaa beekamaadha. Itti nyaatanii geessanii mootummaatti kennan. Wanni ani irraa shakku hin jiru gama kiyya. በጣም ያሳዝናል ለማንኛውም kuma sadii bataniitu as jira mucaan hidhame malee hin duune miila irraa murame malee mormi irraa muramne keessattuu ijoolleen teena ijoolleen Jimma warri aangorra jirtan jechuudha warri aangorra jirtan naannawa Jimmaa bulchitan mucaan kuni miila irraa murame malee mormi irraa muramne hidhame malee hin duune biyya dhufa yoo dhufe waan birallee yoo dhaabdan lafuma mootummaa lafa jirtu kaare meetiruma 140 takka kennaafi nuti mana irratti hin ijaarraf nuti suuqii hin bannaaf isin gaafa inni gala lafuma wayii kennaafi nu garsiisa nama maashinni miira lamaan qirxif godhee irraa muree miti intaloo daa'imni jala ollaa bira kaayattee gudiidhamte kunoo finfinnetti mana kennaniif dhiini obboleessa keessanii isinitti dhagahamuu qabu. Waggaa sadi dura mucaa hiriyyaa kiyyaa duuduudha osoo achi qaxxaamuru fanjiin itti dho'e asallarratti lafa kennaniif mana kennaniif guyyaa takka qofaan sagalee ta'eef bilbila isin qunnamsiisuu danda'a asirra isinii fiduu danda'a. Suuqii kiraanchii maal Oromoo qarannee Oromoon bitteef mana kennaniif suuqii banate ilmoo dhalee ta'aa jira kuno amma jeeni mucaa hiriyyaa kiyyaa amma bilbile kuno mana roobni jala diigee sagalee isaa isin dhageessisa yoo barbaachisaa ta'e bilbila isin qunnamsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf ijoolleen Jimmaa warri akka eenyu kantiibaa magaalaa Jimmaa san tamkiin isila eenyu kan isaa sinigalee miti. Ijoolleen Jimmaa keessattuu ijoolleen Jimmaa warri aangorra jirtan Jimmaa magaalattis haa ta'u yoo danda'ame gara Finfinnee kanas Oromiyaa hunda gara Adaamaa kanas rakkoo miti Amaarayyuu kennitanii kondomneemii takka yoo kennitaniif rakkoo miti yoo dadhabame gaali jennaan kadhoo loonitti galtii jedha sinigalee miti kennaafi lafuma duwwaa qullaa lafa jirtu takka kennaafi kaare meetiruma 140 kennaafi mana Oromootu irrattu ijaarafi suuqii Oromoo banaafi dalagarra Oromoo kaaya yoo dandeenye konkolaataa yoo dadhabne baajaaji yoo dadhabne kiraanchii oofan san nutu bitaaf nuti obboleewwan isaa aangoo qabne humna qabne mallaqa qabne waan qabnurraa nutu godhaaf isin lafuma nuu kennaafi ergaa isa dhumaati ergaan kiyya isa dhumaa mucaa kana akka wanni wayii maqaa mootummaatiin kennamuu barbaada Oromummaa keessan nutti agarsiisa Jimmummaa keessan nutti agarsiisa wallahi ala yoo isin kanan goona rakkoo miti nu isinirraa furanna Oromoon bal'aadha hin furata anduguma isinitti abbaan fere hagana falu malee mucaa nuti Jimmummaarraa isinirraa mulqinee hin furanna inni kalaa rakku diqaaladha na tufa yoo ijoolleen Jimmaa mucaa kana lafan kennine dhiini isaa alatti awwaalame arsii keessatti yoo lafan kennisiifne tu andi qaladha na tufa viidiyoo kana muradhate nagadha ijoolleen Jimmaa warri aangorra jirtan
gandarraa kaatanii haga 4 kiilootti ilma abbaa jufaartu jira lafa duwwaa haa taatu kaaree meetira 440 mucaa kanaa kennuufii dadhabdan taanan ani isin argitan hiyyeessi kun arsii keessatti yoo lafa hin kennisiifne diqaaladhaan waa takka uummanni kenna laman jiraatu dhageettillee hin qabu dandeettillee hin qabu na amana maqaa ofiin balleessina daa'ima xiqqaa kana Amaarayyuu Adaanech Abeebee kuno wanno irraa bahardaa irraa fiddee kennite ilma keeti dhiiga keeti gosa keeti balbala keeti mishigir allem maaliif garaa walitti jabaatan qoy munir muyti qaban wutuuti yene soo kanaafi nuti amma ka barbaannu mucaan akka galettis galuu hin gala homaa rakkoon qabu hin gala turus dafus wadaagarii gabaa mucaan kun gad dhaabbatuu qabu kuma 200 kana bakka fuunee irraa kafaluu qabnu mootummaan qabnu naman qabnu lafa hin qabna lafa haadhaaf abbaa isaati rakkoo miti kaaree meetira 440 national situt nutu mana irratti ijaara isin kennaafi nuti mana irratti ijaaruuf yaadadhamu kun dhimma siyaasatii miti dhimma namoomaati dhimma namummaati dhimma dhiigumaati dhimma waliin jireenyati siyaasa miti jechuun ilma keessani ilma kenna obboleessa kenna isinillee kara mootummaatiin achiin nu gargaara nullee obboleewwan isaa waan dandeenyu shiringii qabnurra sagalee qabnurra bira dhaabbanne mucaa kana gadhaabna mucaan kun nama umriin isaa 19 22 caalu mucaan kun daa'ima xiqqoo dabar nama ilma kiyya ta'u bar warra as keessa jiru kanarra anaayyuu edaa kiyya afraffaa sadaffaa yookiin ilma kiyya ta'uu danda'u bar mucaa fiigee koofiin kana uffatee garaan qabne dalagatee kiisaan qabne fuudhee jaartiin qabne dhalee ilmoon qabne haadha abbaa ofiitii ergamee hin quufin waan barbaadu hin godhatin daa'ima xiqqaa ujijjiira haadha tiyya gargaara jedhee ayyaana waggaa irratti waa ergaaf jedhee miila lamaan isaa dhabee jechuudha miila isaa lamaan dhabet dhugaa dhabet dhiiga dhabet haqa dhabee miila lamaan dhabee በጣም ያሳዝን nama gaddisiisa isa dhugaa rabbi nama gaddisa በጣም ነው ያዘንኩት baay'ee gaddan waan kanatti haa ta'e munir galatoomi yoo jechi kee miira keessa na galchee dhugaadha ani asirratti hin abdadhu warra biyya bulchan kana hin abdadhu ammoo ijoollee keenya keessaa ammoo jara irratti namni dhiibbaa gochuu danda'uuf namni dhaggeeffatan abdii geetaachooti hiriyyaallee achi keessaa baay'ee qaba yoonni karaa kanaan dhiibbaa godhee nu gargaaree waan bareedaadha dirqamallee kun silaa akka namoomaatti ammoo yoo isaan didanii waan kana ijaan nu laalanii mucaa kana fudhannaa jetti ani immoo mucaa kana hin kennu lafa kaaree hanga ta'e nan qaba magaalaa Jimmaa keessa yoo isaan dhowwatan yoo isaan namummaa dhaban yoo isaan sadarkaa kanarra ga'an lafa sana mucaa sanaa kennaa mana irratti ijaarsiftaaf asirratti waadaa sii galan sii galee wanta hin danda'u kan nama gaddisiisa wallah baay'ee nama gaddisiisa akkas onnekiya na cabe wallahi ana baafere matana batamale oswana makamal nanjire kana do dage namu to kundifu bakka jaarsumman ta mako waan hindande ne bar humna utarra ginjira mu bar hindanda mote riyala kuma shantama kuma jaatama kuma ne barra fudatani mucha ufi yalatu sigabba kasafnu male jirani diga miskina lafa ballesa abo rabbi duga kaysan hajalsu wallahi wori waan san kaysan jirta unda kaysan weju ene indage ilu turte do badu jaran kayt munir mo ilu jarra do bada islawan kayda ilu na do badu rakon kawo bodan do bada sa boda ilu do badu tinjiro ni wallahi birade wala okay amma waan tokko manni keenya nama kumsati fi 500 lala jira wanni godamu qabu tokko jira